Egaa bakka jirtanitti hundi keessan nagaanii fayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u isiniinan jedhaa. Ani obboleessa hafuuraa keessan kanan ta'e karaa Kiristoos Yesuus lammaffaa dhalachuudhaan ilma Waaqayyoo taatanii jireenya isaa karaa Kiristoos Yesuus mul'ifamuuf jiru sanaarra abdii kaawwattanii eeggachaa kan jirtan hunda keessaniif irra deebi'een ammas nagaa isinii dhiyeessuu barbaadaa. Nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Kana jechuun egaa har'aa waan tokko irratti isinii wajjiniin haasa'uu barbaadeetaniin ammas gara keessan dhufee innis dhaloota dammaqe kan jedhu irratti isiniin haasa'uu barbaadeni. Dhaloota dammaqe jechuun maal jechuudha? Macaafni qulqulluu waa'ee dammaquu kana akkamittiin haasa'a kan jedhu akkasin hubattaniifan isin biraa deebi'ee dhufee jechuudha. Dhaloota dammaqe ta'a yeroo jedhamu macaafa qulqulluu keessatti caafanni qulqullaa'aan akkuma jedhu ati yaa isa raftuu dammaqii hirriba keessaas ka'ii Kiristoos siif hin ibsaa jedha. Kanaaf dhaloota rafaa jiru dammaqsuun barbaachisaa akka ta'e waan keessi koonatti haasa'uufanii dhaloota dammaqe ta'a isiniin jechuudhaaf gara keessan dhufee jechuudha. Dammaquu jechuun maali? Namoonni baay'een yeroo kana hirriba keessa jiru. Biyya lafaa kana keessa hirriba baay'een isaan qabee isaan fudhatee badanii kan jiran dhaloonni baay'een akka jiran ilaaluu dandeessu. Dhaloonni baay'een ammoo kan kufedha. Yeroo jennu hojii isaa duriitiittiin jiru Kiristoositti dhimmuu, dubbii Kiristoositti dhimmuu, sagalee Waaqayyootti dhimmaa kan jiru dhaloonni kun baay'ee miti. Dhaloonni baay'een akkuma isin beektan karaa sooshaal miidiyaa wanta baay'eetti dhimmu baay'ee akka qabu akkasin hubattaniif. Kanaaf kottaa dhaloota dammaqan ta'a. Isin warri raftan dammaqaa. Kiristoos Yesuus isiniif hin ibsaa isiniin jechuudhaafi. Kanaaf dhaloota bara si'anaa kana yoo ilaalle dhaloota simboo hin qabne, dhaloota surraan irraa bade argina. Dhaloota waan ilaalu fakkaatu, dhaloota tiiktookii fi feesbuukii, yuutuubii irratti waan arge uffatu, akka argetti mataa muratu, akka argetti caammaa kaawwatu, dhaloota istaayilii garaa garaa hordofuu ilaaltu. Dhaloota kufee kan nuti jennu akkamittiin namni tokko kufeera jennee haasa'uu dandeenya? Eessarraa garamitti kufe kan jedhu yoo ilaaltan Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 keessatti gooftaan Yesuus Kiristoos waldaa Efesooniin akkas jedha ture. Maalirraa akka kufte yaadadhu, hojii kee isa duraatiitti deebi'i, yoo didde garuu ani sitti nan dhufaa, ibsaa kee baattuu isaarraa si jalaan fuudhaa jedha. Kanaaf dhaloonni kun maalirraa akka kufe deebi'ee yaadachuun isarra jiraata. Maalirraa akka kufne deebinee ilaaluun nurra jiraata. Nuyi qodaadha. Qodaa Waaqayyo uume, qodaa Waaqayyo ulfinaaf uume akka taane beekuu qabna. Roomee boqonnaa 9 keessatti waa'ee namicha qodaa dha'uu sana yoo ilaalle the potter and the clay kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti suphee dhooftuuf suphee gaafa laallu namni suphee dha'u tokko qodaa yeroo hojjetu qodaa tokko qodaa ulfinaa godhee hojjeta, qodaa tokko immoo qodaa salphinaa godhee hojjeta. Jechuun qodaa abiddarra taa'u, qodaa wantoota garaa garaa wantoota ulfina hin qabne baatu godhee tolchuu danda'a. Inni kun akkaataa uumamaarraa akkaataa namicha isa tolchuu irratti hundaa'a. Garuu ammoo dhaloonni Waaqayyo harka isaatiin qodaa ulfinaa akka ta'aniif isaan tolche kun har'a qodaa salphinaa, qodaa namoonni itti jiraatan, qodaa Waaqayyo keessa jiraatu otoo hin ta'in qodaa namoonni itti jiraatan ta'anii yeroo isaan istaayilii namoonni jiraatan hordofan, istaayilii garaa garaa akkaataa jireenyaa namoota irraa waraabanii Waaqayyo dhiisee namoonni isaan keessa jiraatan argina. Kanaaf dubbii kana kan dhageessu yoo jiraatte dammaqi, maalirraa akka kufte yaadadhu. Gara Kiristoos Yesuusitti deebi'i, inni immoo siif hin ibsa. Akkuma caafanni qulqullaa'aan jiru dhaloota dammaqee dhaloota yeroo hundumaa Kiristoos Yesuusiin eeguudhaaf dhama'u akka taanuu fi dubbiin Kiristoos Yesuus nu barsiisa. Kanaaf dhaloota qodaa salphinaa ta'ee, qodaa namoonni keessa jiraatan, qodaa rakkinni keessa jiraatu, qodaa salphinaa ta'e akka isin hin taaneef
Waaqayyo harka isaatiin warri qodaa ulfinaa akka taataniif isin waami dhaloota nana dammaqaa. Maalirraa akka kuftan eessarraa akka kuftan yaadadhaa. Hojii keessan isa duriitti deebi'aa. Kiristoos Yesuus ibsaa isiniif hin ta'a. Inni daandii isaarratti isiniin qajeelcha. Inni hafuura isaatiin isiniin gaggeessa. Waaqayyoon sodaachuun maal akka ta'e baraa. Chaalenjii guddaan bara si'anaa kana keessatti dhaloota keessatti nuyi arginu tokko Waaqayyoon sodaachuu dhiisuudha. Waaqayyoon sodaachuu jechuun caafata qullaa keessatti faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 12 kaatanii yoo ilaaltan, kottu yaa mucaa koo ani Waaqayyoon sodaachuu sin barsiisaa jedheetu Daawit hin dubbata. Innis Waaqayyoo sodaachuun arraba ofii hamaa dubbachuutti, hidhii ofii gowwoomsaa dubbachuutti eeguudhaadha. Kanaaf dhaloonni Waaqayyoon sodaachuutti akka deebi'u dammaqee dubbii Kiristoos Yesuusiin hordofuu, Kiristoos Yesuusiin fakkaachuutti guddachuu deemuudhaaf gaara maalirraa akka kufetti deebi'uu akka inni qabu dubbachuudhaaf gara keessan dhufe. Hin gowwoominaa. Wanti biyya lafaa kana keessa jiru, wanti isin argitan hundinuu hin darbu. Abdiin ijaan argamu abdii ta'uu hin danda'u. Wanti ijaan argamu hin amanamu. Hin amanamu, hin amanatamus. Garuu abdiin ijaan hin argamne, inni iddoo Kiristoos Yesuus Waaqayyo bira taa'ee jiru sana jiru, inni fuulduratti mul'achuu jiru sun abdii dhugaa akka ta'e beekuun, isa kanaaf immoo dhama'uun, isa kana dammaquun. Kanaaf dhaloota dammaqi haa ta'an. Dhaloota nana isinitti nan hima. Ani obboleessa keessan isin caalaa beekaa yookaan immoo nama jabaa, nama qajeelaa ta'e miti. Garuu yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaan warra yaada Waaqayyoo baruudhaaf dheebotan, warra yaada Waaqayyoo beekuudhaaf deeman akka nuyi taanuuf Waaqayyo nu waame waan ta'eedhaaf dammaqaa. Barichi bara gadheedha. Barichi bara wallaalchisaadha. Barichi bara nama of beeka jedhu hadoochuudha. Bara itti saayinsiif teknooloojiin hojii Waaqayyoon diigu fakkaatee mul'ataa jiru kana keessatti dhaloonni dammaqaa ta'ee jiraachuun isarra jiraata. Akkuma Waaqayyoo Hisqeeliin jedhe, ani dhaloota waa'ee koo barbaadu hambaa kana naaf ta'an namoota 7,000 isin gidduudhaa qaba. Akkuma inni jedhe, Waaqayyoo dhaloota hambaa ta'ee isaan gidduu jiraatu, dhaloota gidduu jiraatu, dhaloota dammaqaa, dhaloota yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoof dubbii Kiristoos Yesuus namootatti himu hin barbaada. Dammaquu jechuun irriba keessaa ka'uu jechuun irriba hafuuraa keessaa ka'uu jechuudha. Irriba foonii keessaa namni hin ka'u, deebi'ee hin rafu. Irribni hafuuraa garuu yeroo hundumaa, yeroo rafanittis, yeroo taa'anittis kan namarra jiraatu yoo ta'e, isa keessaa dammaquun hafuuratti dhama'uu, hafuuratti dhimmuun nu barbaachisa. Kana gochuuf immoo yeroo hundumaa warra filannoo isaa hin darbine filatan, warra dubbii Waaqayyoo isa ta'e dubbii Kiristoos Yesuus dhagahantu dammaqa. Dhaloota dammaqoo kan jedhaman warra akka Maariyaam filannoo jalaa hin fudhatamne warra filatantu dhaloota dammaqoodha. Dhaloota dammaqaa jechuun dhaloota faarfannaadhaan utaalu miti. Dhaloota waldaa dhaqee waaqessuudhaan lafa dhukutu miti. Dhaloota dammaqaa jechuun dhaloota buusii buusu miti. Dhaloota raajii dubbatu miti. Dhaloota dammaqaa jechuun dhaloota wangeela barsiisu iyyuu miti. Dhaloota dammaqaa jechuun dhaloota barachuudhaaf yeroo hundumaa dhimmu jechuudha. Dhaloota dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf, dhaloota yeroo hundumaa keessaatti dubbii Waaqayyoo dubbifachuudhaaf, beekuudhaaf dhama'u jechuudha. Dhaloota dammaqaa jechuun dhaloota kwaarii keessa jiru miti. Dhaloota dammaqaa jechuun dhaloota sirna waaqeffannaa gaggeessu yookaan warshippii godhu miti. Dhaloota dammaqaa jechuun dhaloota Kiristoos Yesuus dubbii jireenyaa isa ta'e, buddeena jireenyaa dhugaa isa ta'e kana nyaatu, yeroo hundumaa isa kan dheebotu, isa quufeera jedhee isa hin geenye, isa yeroo hundumaa bishaan yaa burqaa jiraataa yookaan jireenyaa ta'ee garaa Kiristoos Yesuus keessaa burqu kana dhuguudhaaf dhama'u, dhugaa jiraatu,
Dhaloota dammaqaa jechuun dhaloota hafuura waaqayyootiin gaggeeffamee akka mucaa waaqayyootti jiraatu, dhaloota mucummaa isaa beeku, dhaloota waaqayyo irraa dhalachuu isaa beeku akka ta'e akkasiin beektan hin barbaada. Dhaloota dammaqaa jechuun dhaloota waaqayyo irraa dhalachuu isaa beeku, maaliif akka dhalate, waaqayyo maaliif akka isa godhate beeku akka isin beektan barbaada. Dhalachuun keenya waaqayyo wajjiniin hariiroo maatii qabaannee ilmaan taanee isa wajjiniin jireenya jaalalaa akka nuyi dhandhamnuuf waamamne. Dhaloota waamicha isaa beekee waamicha isaa jiraatutu dhaloota dammaqedha. Kanaaf dhaloota nana isinitti nan hima, carraa kamiin iyyuu kan na dhageessan yookaan dhagaa jirtan yoo jiraattan dammaqaa, maalirraa akka kuftan yaadadhaa. Dhamaa yeroo hundumaa dubbii Kiristoos Yesuus baruudhaaf warra dheebotan, haal duree tokko malee immoo warra dubbii Kiristoos Yesuusiif dhama'an ta'a. Dubbii Kiristoos Yesuus barachuudhaaf nama filachuun hin barbaachisu. Barsiisaan dhugaan hafuura waaqayyooti. Filannoo qabdu. Namoota hafuurri waaqayyoo barsiisarraa barachuudhaaf filannoon jira. Kana duwwaas miti. Hafuurri waaqayyoo ofiisaas barsiisaa dhugaa waan ta'eef dubbii sana hafuuraan qortanii ilaaluun baruun ni danda'ama. Dammaquu jechuun isa kana. Dammaquu jechuun faarfachuu, waaqeffachuu, sagaduu, kadhachuu yookaan immoo wanta garaa garaa miti. Dubbii waaqayyoo beekuu, akka dubbii waaqayyootti jiraachuudhaaf dubbii sana jireenya ofii keessatti amantiidhaan shaakaluu, isa kana immoo akka inni bahee mul'atu gochuudhaaf jireenya foolii Kiristoos Yesuus dhugaa jiraachuudhaaf of qopheessuudha jechuudha. Kanaaf kaleessi darbeera. Hundi keenya kaleessa haala baay'een dabarsineerra ta'uu danda'a. Kaleessi keenya waan biraa ta'uu danda'a. Waaqayyo kan inni jijjiiruu hin dandeenye biyya lafaa kana keessatti yoo jiraate kaleessa. Kaleessa waaqayyos jijjiiruu hin danda'u. Namni kaleessa jijjiiruu danda'u hin jiru. Har'a garuu amma. Yeroon fayyinaa amma jedha caafanni qullaan amma. Ammaa booddee bara jirutti bara jiraannutti garuu jijjiirama jireenyaa fiduun hin danda'a. Waaqayyo nu jijjiiruu akka danda'u dubbii isaa barannee karaa dubbii isaa amantiidhaan immoo shaakallee jijjiiramuu akka dandeenyu, jijjiiramuudhaaf jireenyi kun harka keenya akka jiru beekuun nurra jiraata. Jireenya keenya jijjiiruudhaaf yookaan jijjiiramni jireenya keenyaa harka waaqayyoo irras miti, harka seexanaa irras miti. Kana beekuu qabdu. Harka keenya irra jira. Yookiin nutu jireenya keenya balleessa yookiin nutu jireenya keenya ijaara. Waaqayyo jijjiiruu hin danda'u jechuu miti kun. Waaqayyo nama fedhii hin qabne hin jijjiiru. Waaqayyo nama jijjiiramuuf hin qophoofne, qophaa'aa hin taane tuttuqee kaasee jijjiiruuf qophaa'aa miti. Waaqayyo yeroo hundumaa nuyi qophaa'oo akka taan, dammaqoo akka taan, warra barbaacha isaa dhama'an akka ta'an barbaada. Irratti immoo inni ayyaana isaa fi hafuura isaa nuuf baay'isaa akka adeemu. Kanaanis nuyi warra dammaqanchaa otoo hin taane warra gara Kiristoos Yesuusiin fakkaachuutti guddataa adeeman akka taanuuf Waaqayyo ammoo karaa nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf jalqaba nutu dammaquu qabaa, nutu qophaa'uu qabaa, nutu dheebochuu qabaa, nutu barbaaduu qaba malee Waaqayyo dheebotee barbaadee waan tokkoyyuu nu keessatti hin godhu. Waaqayyo tola kan inni gochuu danda'u yoo jiraate karaa Kiristoos Yesuus warra qodaa ulfinaa ta'anii akka qophaa'aniif waamamaniif waamicha gochuu, waamicha sana keessa akka isaan jiraataniif immoo isaaniin hubachiisuudhaaf namootaanis ta'e dubbii isaatiin akka isaan kana beekan gochuudha. Kana irra kan darbe garuu wanti baay'een isaa jireenyi keenya ijaaruunis, diiguunis, balleessuunis nuuf fedhii keenya keessa akka jiru beekaa. Kanaaf dhalli namaa dammaquun isarra jiraata. Dubbiin Waaqayyoo soora hafuura jireenyaati. Ani buddeenicha jireenyaa isa dhugaati akkuma jedhe Kiristoos Yesuus yeroo hundumaa akkuma foon isaaf namni buddeena biyya lafaa kanarraa nyaatu hafuurri isaas immoo yeroo hundumaa Kiristoos Yesuusiin akka nyaatu gochuun isarra jiraata. Yoo ta'u baate namni hafuurri isaa keessatti du'aa deema. Akkuma buddeen nyaachuu yoo dhiisne foon keenyi kun du'u akkasuma yoo buddeena jireenyaa isa ta'e
Kiristoos Yesuusin nyaachuu baanne akkasuma jireenyi keenya yookaan hafuurri keenya du'aa akka deemu beekuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf dammaqaa dhaloota dammaqan ta'a. Isinan jedhaa wanta baay'ee isinitti haasa'uu isin dadhabsiisuu hin barbaadu. Nagaanii fayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Shalom nagaa Waaqayyoon turaa isinan jedha.